Sababa maaliif gurri nama hoksisa? Tokkoffaa irratti sababa infekshinii fangasii ta'uu danda'a. Kunis irikaanal tiraash jennudha. Inni lammaffaan immoo yeroon xuriin gurra keessatti kufamudha. Kunis irwaaks jenna. Inni sadaffaan immoo dermaayitatis. Kana jechuun sababa alarjikiidhaan gogaan gurra keenyaa yeroo nama hoksisudha. Inni dhuma gogaan gurra keenyaa yeroo garmalee gogudha. Sababa maaliin gogaa yoo jettan immoo namoonni guyyaatti si'a baay'ee yeroo hundumaa gurra keessan tuttuqxan qulqulleessitan jirtu taana gogaan gurra keessanii akka goguu godha waan ta'eef karaa kanaan sin hoksisuu danda'a. Amma immoo furmaata isaatti deemna. Yoo irwaaksii ta'e yookaan xuriin gurra keessatti kuufame ta'e baasuu. Sababa yeroo hundumaa tuttuqnuun yeroo hundumaa qulqulleessuun nama hoksisa ta'e immoo isa hir'isuu. Sababa infekshinii fangasiidhaan yoo ta'e immoo antifangaal eerdroop yookaan immoo antifangaal kireemii fayyadamuu dandeenya. Sababa dermaayitatis yookaan alarjikii gogaa gurra keenyaa sababa sanaan yoo ta'e immoo qorichawwan akka toopikaal koortikoo steeroid jedhamu fayyadamuu dandeenya. Dr. Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaatii foloo gochuun dagatina galatooma.